Maanni bareedinni kun manatti kenne Waaqayyoon. Yooyyaa ammallee yooyyaa sagal 21 share 36 62 seenaa Hussein baga nagaan dhufte maqaadhuma kee duwwaan natti mul'ate 19 akkam jirtu Darara Bona Abaawo Wobo baga nagaan dhuftan sagaleen koo isinitti dhaga'ama har'a keessummaan isinii qaba matattarii kana nafirraa fuudhuudhaaf akka ija keessa arguuf aduu keessa jira waan ta'eef badanatti mul'atu nageessu akkam jirtu nama 425 kuma guutaa akka hangaasaa kuma 15 isiniin hin jedhu kuma guutaa Dandi welcome baga nagaan dhuftan sagalee namni dhaga'ama naan jedhu sin jedhu baga jiraatte Abdullahi Mustafa baga nagaan dhuftan Tasfaaye yooyyaa inna gaama namni jedhu hin jiru you're welcome brother asana so mas inna gaama itti Abdulaziz inna geessa ayye ulfaadha galatoma icitii guddaa tokkoon isinitti mun dhufe har'a akkuma na boodatti agartan kinoo namicha tokkotu dirree kana bilisoomsatee alaabaa dhaabbatee jira biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton alaabaan ala dhaabbatu alaabaan Oromoo kana duwwaan argitino tiimii tokkotu jira tiimiidhuma magaalaa Edmonton keessaa bakka tokko bilisoomsatanii alaabaa kana dhaabbatan nama sana wajjin wal isin barsiisuudhaaf alaabaa ilaalaa kan gubbaarra jiru kan Somaaliyaati kan giddu galeessaa suni alaabaa Oromooti kan gadii suni gaa'essa akka ta'e hin beekamu bakki kuni bakka huccuu aadaatti hodhamuudha abbaa manaa wajjin wal isin barsiisuu barbaada keessumatti hawaasni keenyaa biyya Kanaadaa Edmonton Calgary iddoo adda addaa jirtanii manichi kunoo kana fakkaata asumarraan isinii eegala mana jaalle Shaggaa Araddoo jedhamu Shaggaa Araddoo gaafa jiru obboleessa taayee danda'a akkasitti fakkaata ollaadhuma garuu wayyaan aadaan Oromoo kana fakkaata magaalaa Edmonton keessa jira shamarroota keenyaaf sabboontota keenyaaf kunoo alaabaadhaan kan faayame xilaan jira huccuun aadaa babbareedaa isaa jira yoo wayyaa aadaa barbaaddanii waa tokkoon dhiphatinaa jaalle Shaggaa Araddoo jedhamu ganama isaa suubii hojii galu halkan asii ba'u isaanii wajjinis wal isin barsiisa Justice for Hacaaluu Hundeessaa manni jaalle Shaggaa Araddoo oomisha baay'ee qabu qophiilee adda addaatiif yoo barbaaddan ayyaana heriteejii dhufaa jiru kanaaf huccuu yoo barbaaddan cidhaafis yoo barbaaddan bareedee yoo qabaattan bizinesii walii akkas wal jajjabeessuu wal cinaa dhaabbachuu Oromoo dinagdeen guddisuu jechuun tokko isa kana keessa taa'u ginoo qofaa isaanii obbo Shaggaattiin isin agarsiisa 2000 guuttan malee isinitti agarsiisu elaakinoo kan biyya akkuma jirutti ta'e biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton keessaa immoo kana qabdu waajjira isaa keessatti kinoo alaabaa fannifatee jira alas fannifatee jira
obbo Shaggaa isinitti agarsiisa amma kumaaf 100tti gadi buutanii meeshaaleen adda addaa kanoo biyyarraa dhufee as keessatti callee micciirraan harka kiyya irratti agartan kuni warshaan saasuma jechuudha. Calleen ijoollee durbaa shamarroota keenyaaf kunoo kana fakkaata. Qucuuleen jaallee Shaggaa Araddoo kunoo warra kana fakkaatu bareedanii meedhaadha. Obbo Shaggaa mee dubbisaame. Akkam jirtu nagaa keessanii yaada kunoo dalagaatti jira ganamaan kaanii. Baga nagaan dhuftee obbo Abdaamu Lamuu. Baga nagaan nu eddimee daawwattoota keenya wajjin wal bari maqaan kee eenyu jedhama biyya Kanaadaa erga dhufte amman ta'eera. Maqaan kiyya Shaggaa Araddoo jedhama. Biyya Kanaadaa erga dhufee amma waggaa 5 keessa jira. Akkasitti jira kun ammoo hojiitti jira. Waggaa 5 biyyarraa dhufte moo biyya baqaarraa dhufte jaallee Shaggaa? Biyya baqaarraa hin dhufee. Sagalee kee ol nu fuudhi. Biyya baqaarraa hin dhufee. Biyya baqaa naannoo ganna 9 jiraadhee biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii. Egaa har'a asitti wanti daawwattoota keenya wajjin wal siibsiisuu barbaadee fi hojii taasisu hojjechaa jirtu gaanis yeroo baay'ee nan deddeebi'a hojii babbareedaa hojjechaa jirta huccuu aadaa Oromoo wayyaa namatti bal'isees bolbolatees xiqqeessuu kan xiqqaates guddisuu waan baay'ee hojjechaa jirtan hojii kana yoom jalqabde jaallee Shaggaa? Hojiin kun jireenyuma kiyyaan durumarraa ijoollummarraa hin jalqabe. Mana barumsaa dhiibnanii hojii biraan jalqabne. Ajuma hodhaa kanatti seene biyyumatti jechuudha magaalaa Finfinnee. Kaamaan hojjechaa ture ergasii hanga ammaatti na jalaan hafne. Ammallee kunoo shinshinuma shanuutti jira jechuudha. Abbaa shinshinii mee waan hojjettu kana daawwattoota keenyatti nu mul'isa. Ol kaanee maaliif namoonni asitti waan hodhitu kun waan asumatti gurguramu moo nama fidata? Irra guddaa dhiyeessidha. Fakkeenyaaf waan akka waan callee gosa adda addaa wanni akka hajjifootaan keessattuu warra naannoo Oromiyaa ba'aa kanatti hedduu barbaadamaadha. Waan haadholiin keenya dur uffatanii amma akka faashinaatti deebi'ee. Sabbannis ni jira jechuun Afrikaa hundaatu Keengee jedhama kuni. Qarmaa afaanii qabdu. Qarmaan jira, calleen jira, alaabaan ni jira, alaabaan maaskiidhaan akkaataa kanallee qopheessinee jira alaabaa. Boorsaa fi fooxaa biyyaa qaba. Waan hedduudha kana tokkoon si waamee jechuu danda'u. Kun kan gurguramu ni? Kan gurguraati kun dhiyeessidha. Kun immoo warra shamizoota irratti dalagamu biyyaa hin fichisiisan meetiraani. Asitti muree diizaayinii hojjedha. Kana fakkaataa kunis wayaa aadaa godinatti. Kun immoo wayaa yeroo maafedhaan godhatan yeroo irbaata fa'aa. Yeroo irbaata fa'aa kan. Cidha fa'aa. Kana. Kun irbaata fa'aa. Waan adda addaa irratti godhatama. Kun dhaabbata yeroo barbaadan godhattu faashinoota adda addaa. Kana fakkaatu kun habayaa inni hojjetamee alaabanii. Ayya. Injira wanni sila Oromiyaatti jiru guututti illee dhiyeessuu baannu. Hanga ta'e jalqabneerraa fuulduratti immoo babal'isuudhaaf karoora qabna. Shamizoota amma fakkeenyaaf herteeji fuuldura jira. Gara 7 kanan nu hafe sanaafan qopheessutti jira. Kunoo shaaqa hundaaf inni lakkee jiraafi. Kana fakkaataa boorsaamuu kunoo alaabaa. Boorsaamuu miti jiranaa labtaamu. Qaxalee. Kun fooxaadhaas kaabota. Kana fakkaata gaammaa fi kun kan mana oomishaati mana itti gurguranis mana itti dalagamus waan ta'eef qulqullina isaatis waan tokko odeeffannoo sin gaafata. Rakkoon hin jiru. Kana fakkaatan gaammaa. Hayyee. Irbaata fa'aa.
Cidha faarratti waan Orderiidhumaan namni si gaafatamoo sumatu godhee gurgurasitti. Kuni inti isaatu kan gurguraati. Ka orderaa hin fannisu. Kanatti feestalaan guduunfameetuma booksii keessa jira kunoo. Booksiin achirraa achi keessa fakkii. Malee kuni dhiyeessiin kan maa gurguramu. Kana fakkaata kan ammaa fi Ucuu cidhaa fi sinkireessitamoo bittaadhuma? Kan kiraatis jira, kan bittaas ordera irra guddaa kan faamilii fa'aa namni oguu barsdee waan adda addaa oguu qaban ji'a tokko dura dursanii natti immoo orderan biyyarraa godhaa mi'a fichisiisaa garuu hojii isaa saayiza isaanii asumattan qiyaasee asumatti hodhaafu. Hojii kan erga jalqabdee amma asitti hammam ta'e? Asitti erga jalqabee amma waggaa 4 garuu babal'isee akkanatti mi'a aadaa dhiyeessuu fi amma waggaa tokko dabreera. Garuu dhiyeessidha rakkoon biyyarraa akkaataa barbaaddetti mee fidachiisuu hin dandeessu. So kanaaf ammaaf hanga kanaan socho'uu jirra. Mee akka biyya fuulduratti babal'isuuf deemu. Akka biyyaatti gaafa waa wal gaafatan. Hi, how are you? Kaapitaalli kee meeqa galeeraa jedhu. Kun maamiloonni ganamaan dhufaa jiru. Akkuma agarsiisu jechuudha. Ayyee. Foto ke nan beekaa garuu afaaniin sin beeku. Anaani viidiyoo waraabaa jirra. Maal jettan? Haa ta'u gaa amma namoonni as dhufuu barbaadanii adireesii kee utuu itti himte. Adireessa bizinees kaardii nan qaba. Bizinees kaardiin keenya kana fakkaata. Kanaati? Jaalli shaggaa irraddoo. Mee bilbila kee himi adireessa kee achirra. Adirees teessoon keenya magaalaa Edmonton 95 16 408 Avenue magaalaa Edmontonii lakkoofsi bilbila kiyyaa 577 1 Kanuma gaa daawwattoota keenya immoo naannoo dhaggeeffattan baay'ee galatooma. Kana fakkaataa jaalli shaggaa wal isin barsiiseera. Warri dhuftanii wayyaa orderii godhachuu barbaadanii jiraatanii teessoon armaa gaditti quunnama. Waan nu daawwattaniif fayyaa ta'a. Sheerii godha. Viidiyoo kana immoo sineetu faa bira akkanaan hin geenye iddoo biraa duwwaatti seerii godha.